Hangafoota oduu jala bultii kabaja ayyaana irreechaa kan bara 2016 sababeeffachuun baazaariin irreechaa magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti banamee jira. Hooggantuun haaraan dhimma godaantota idil addunyaa Aamii Pooppiin daawwannaa isaanii jalqabaa gara aardii Afrikaatti taasisan dilbata dhufuu Finfinnee irraa eegaluun daawwachuu ni jalqabu. Paakistaanitti shakkamtoonni namoota dhibbaan lakkaa'aman irraa kalee baasanii gurguraa turan to'ataman. Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya TV waliifirraa oduulee sa'aatii tanaaf qindeeffannee isin biraan geenya. Oduu kan isinitti himtu'an Asaantii Mahammadii amma xumuraatti na waliin tura. Agarsiifni fakkii irreechaa guyyaa irraa goda ambaatti eegalamee jira. Agarsiifni fakkii irreechaa mata duree irreechii tokkummaa fi obbolummaaf jedhuun goda ambaa Finfinneetti banameeti jira. Sagantaan agarsiisa fakkii kunis aadaa fi duudhaa irreechii tokkummaa fi obbolummaa cimsuu keessatti qabu mul'isuuf kan kaayyeeffate ta'uu qopheessitoonni sagantichaa irraa hubachuun danda'ameeti jira. Hooggantuun Biiroo Aartii Aadaa fi Turizimii magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasaan agarsiisni fakkii irreechaa kun haala gaariin irreecha kan ibsee fi addunyaattis beeksisuuf kan tumsudha jedhan. Agarsiifni fakkii irreechaa har'a baname kunis guyyoota 7 kan turu ta'uunsaa ibsameeti jira. Jala bultii kabaja ayyaana irreechaa kan bara 2016 sababeeffachuun baazaarri irreechaa magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti har'a banamee jira. Beenyaa Shiramuu dabalata qaba. Ayyaana irreechaa bara 2016 fulbaana 26 fi fulbaana 27 kabajamu sababeeffachuudhaan baazaariin irreecha Finfinnee giddugala aadaa Oromootti banameera. Baazaarii kana irrattis uffannaaleen aadaa Oromoo godinaalee maraa garaa garaa fi meeshaaleen faayaa aadaa Oromoo garaa garaa dhiyaataniiru. Hawaasni irreecha irreeffachuuf dhufu waan barbaadu gatii madaalawaan akka argatuuf baazaarichi kan kaayyeeffate ta'uunis himameera. Ayyaanni irreechaa bara kanaa jala bultiin isaa qophiilee sagantaa garaa garaa fi sirna adda addaa kabajamaa kan jiru yoo ta'u, baazaariin guyyaa har'aa baname kunis qophiiwwan jiran keessaa tokko ta'uu hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Obbo Hussein Bariisoo himaniiru. Ayyaanni kun qophiiwwan adda addaa godhamaara. Qophiin baazaarii fi egzibishiniin amma baname kun isa tokkodha jechuudha. Baazaarii fi egzibishinii kana keessatti meeshaalee aadaa Oromoo adda addaa ni argamu, wayyaalee adda addaa ni argamu. Meeshaalee harkaa hojjetaman ni argamu. Akkasuma meeshaalee immoo ammayyaa bifa adda addaatiin jiran waan asitti Oromoon hin qaba jedhamee yaadamu kan qaban kaasitti dhiyaate jechuudha. Baazaariin kun baazaarii guddaadha. Baazaarii kanarrattis qaamni biyya adda addaa irraa dhufes ka biyya keessaas hundi isaatu irratti hirmaachuu danda'a. Qophiin lammaffaan itti jiru irreecha foromii qabna. Kun immoo feestivaala aadaa Oromooti. Kaarnivaal kan jennu san kilaastara yookiin zoonii 10 irratti kan jiru kan agarsiifamu qophiin isaa sadarkaa adda addaatti innis hojii guddaan hojjetamee kan itti xumuramedha. Kun immoo faashin shoodha. Faashin shoo kun uffannaa aadaa Oromoo keessattuu isa san kan agarsiisu jechuudha. Faashin shoo kun isa kanaafis qophiin sadarkaa adda addaatti godhamee hojiitti galamee jira. Uummanni Oromoo daangaan gadaangaatti jiru akkaataa duudhaa Oromoo abbootiin gadaa ergaa dabarsaniin irratti hirmaachuu akka qabanis dhaamaniiru. Uummanni Oromoo daangaa jiru akkaataa duudhaa qajeelfama abbootiin gadaa keenya dabarsaniin isa san hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Alaabaa qabachuun alaabaa adda addaa kan mootummaas ta'e kan paartilee adda addaa ta'es qabachuun akka hin danda'amne abbootiin gadaa keenya dabarsanii jiran. Kanaaf alaabaan asitti dhufuu danda'u alaabaa warra abbootii gadaa qofaadha. Kanaaf isa kana deemuudha. Jala bultiin ayyaana irreechaa bara kana qophiiwwan garaa garaatiin kabajamaa kan jiruu fi baazaariin guyyaa har'aa baname kunis dhaloonni har'aa duudhaa fi aadaa isaa akka walirraa baratu kan gargaaru ta'uu sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti hoogganaan kilaastira hawaasummaa Obbo Abdullakiim Muluu himaniiru. Hadda immoo baazaarii fi egzibishinii agarsiisa meeshaalee aadaa Oromoo wajjin wal qabatee kan jiru akkasumas immoo uffata aadaa Oromoo wajjin wal qabatee kan jiru irratti hambaalee Oromoo beeksisuu wajjin wal qabatee agarsiisaa fi baazaariin ho'atee hadda jalqabameeti kan jiru. Akkasumas foorumii irreechaa fi sagantaalee adda addaatiin jala bultii ayyaana irreechaa karaa ho'ina qabuu fi miidhagina qabuun xiyyeeffannaa addaadhaan raawwatamaati kan jiru. Agarsiisaa fi sagantaa hadda baazarii wajjin wal qabatee jiru
meeshaalee aadaa Oromoon qabu hambaalee adda addaa qabu akkasumas immoo faaya qabu meeshaalee nyaataaf dhugiitiidhaaf fayyadamu uffannaa irratti aadaa uffannaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hunda keessa jiru meeshaalee Oromoo sadarkaa adda addaattiin baay'ee gootummaa isaa agarsiisan akkasumas immoo jaalala inni qabu kan agarsiisan jireenya hawaasummaaf dinagdee keessatti meeshaalee inni fayyadamu aadaadhaan kan mul'isan meeshaalee adda addaa keessatti akka agarsiisaatti mul'achaa jiru. Agarsiisa kana keessatti dhaloonni har'aa dhaloonni boruus sirnaan akka baratu akka beeku faayaa isaa akka beeku uffata aadaa isaa maal miidhagina akkamii akka qabu akka hubatu karaa biraatiin immoo isa kanas immoo aadaa isaa toon dagatiin aadaa isaa sirnaan akka beeku akka hubatu dhaloota ittaanuuf akka dabarsu gochuudhaan hojii agarsiisa kanaa ho'ina guddaadhaan miidhaginaan akkasitti saaqamee adeemaati kan jiru. Namoonni agarsiisa baazarii kanarratti argamanis aadaa fi duudhaa Oromoo godinaalee hundaa walirraa baruu fi aadaa Oromoo caalmaatti dagaagsuu keessatti baazarichi gahee olaanaa kan qabu ta'uu himaniiru. Kan hin beekne jira amma uffata eessaa akka ta'e uffanni kun illee maal akka ta'e illee namoonni baay'een isaanii hin beekani. Zim jedhani ma callisanii ma uffatanii deemu sababii ta'eef garuu gaafa dhufanii nu gaafatan illee nu uffati kun kan eenyummaa kee ibsuudha. Eenyummaa Oromoo hin ibsaa. Kan godinaalee iddoo akkas akkasiidha jennee isaanitti himne isaanillee gammadanii baay'ee bitachaa jiru jechuudha. Irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadii irratti hirmaachuuf jilli Oromoota Keeniyaa gara Oromiyaatti imalaa jiraachuun ibsame. Jilli irreecha Oromiyaa irratti hirmaachuuf imala jalqabe kun namoota 40 hanga 60 kan of keessatti qabate yoo ta'u kutaalee Keeniyaa kanneen akka Marsaabeet, Naayiroobii irraa kan walitti dhufan ta'uun ibsameetii jira. Imalli jilli kun gara Oromiyaatti taasisaa jiru kun saba Oromoo waggoota dheeraaf addaan fagaatee ture akka walitti dhiyaatuu fi wal baratuuf hiree guddaa uumaa jira jedhameera. Dabalataan Keeniyaa keessatti ayyaanicha kabajuu jalqabuu ibsuun ayyaanni irreechaa ayyaana tokkummaa, jaalalaa fi obbolummaa uummata Oromootis jedhaniiti jiru. Hooggantuun haaraan dhimma godaantota idil addunyaa Aamii Pooppiin daawwannaa isaanii jalqabaa ardii Afrikaa irratti taasisan dilbata dhufuu Finfinnee irraa eegaluun daawwachuu jalqabu. Boruu mashii dabalata qaba. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hooggantuun haaretti dhimma godaantota idil addunyaa imala jalqabaa isaanii dilbata dhufu irraa eegalanii gara ardii Afrikaa godaansa olaanaan keessatti bacatuutti akka taasisan The Guardian gabaasee jira. Dubartiin jalqabaa dhaabbata godaantota idil addunyaa IOM hoogganuudhaaf filatamte Aamii Pooppiin daawwannaa isaanii teessoo gamtaa Afrikaa kataate magaalaa Finfinnee irraa eegaluun ka jalqaban yoo ta'u itti aansuudhaan immoo gara Keeniyaatii fi Jibuutiitti illee ni imalu jedhameetu eegamaa jira. Ardiin Afrikaa hooggantuun tun dilbata dhufu daawwachuu fi deeman tuni akka addunyaatti baay'ina godaantota dhibbantaa olaanaa ka qabdu yoo ta'u Aamii Pooppiin ammoo saffisa godaansa idil addunyaa yeroo ibsanitti ardiin Afrikaa dhibbantaa 80 dhuunfatti ka jedhan yoo ta'u ibsa gaazexeessitootaa fi kaleessa Jeneevatti kennaniin irratti godaantonni Afrikaa kun baay'inaan gara ardii Awurooppaatti akka imalanullee ibsanii jiru. Godaantonni Afrikaa kunis ardii Awurooppaa dhaqqabuuf jecha hulaa galaanaa waan fayyadamaniif balaa olaanaadhaafis akka saaxilaman ibsanii jiru. Xaaliyaan ammoo balaa kana to'achuuf jecha dhamaatii olaanaa kophaasiitti akka taasisaa jirtus himanii jiru. Aamii Pooppiin haala kana keessatti ammoo godaantotaa fi eegumsi fooyya'aa ta'ee fi tajaajilli lubbuu baraaruu isaanii akka jiraatu gochuuf xiyyeeffannoon hooggansi isaanii haarinni kun akka hojjetus dhaamanii jiru. Aamii Pooppiin dubartii jalqabaa biyya United States of America irraa daayireektara olaantuu 11ffaa dhaabbata godaantota idil addunyaa IOM ta'uudhaan filatamte yoo taatu hojii isii waggaa 5 dhufanii kana ka eegaltammoo wixata kaleessaa kana ture. Seenaa IOM waggaa 72 keessatti Aamii Pooppiin dubartii jalqabaa daayireektara dhaabbatichaa taatee filatamte yoo ta'u Aamiin baatii caamsaa 15 bara faranjootaa 2023 yaa'ii addaa ka jaaffaa mana maree IOM Jeneevatti gaggeeffame irratti ka filatamte yoo ta'u imala isaanii jalqabaa kanallee dilbata dhufu kana Finfinnee magaalaa guddoo ardii Afrikaa taatetti taasisuuf akka ta'es barameeti jira. Barruu kana qindeeffachuuf The Guardian obeeffannee jirra. Buufanni doonii Barbaraa Somaaliilaand, Itoophiyaa fi Baha Afrikaa keessatti haala hawaas-dinagdee gaarii fiduu danda'a jedhamee jira. Abboomaa Qaasoo dabalataa akka ta'anutti qindeeffate.
Buufata doonii Barbaraam Rippaabilikam Somaalilaanditti kan argamu yoo ta'u, tumsa daldalaa fi dinagdee Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti taasifamuuf abdii guddaa kan kennudha. Abdiin Itoophiyaan buufata doonii Barbaraa irratti argattu guutumaa guutuutti fayyadamummaa Itoophiyaa fi Somaalilaandiin walitti dhiyeennaan hojjechuun hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu fi tumsa mootummaa fi dhuunfaa waliin wajjin irratti hirmaachuu kan gaafatu. Itoophiyaa fi Somaalilaandiin waliin ta'uudhaan walta'iinsa kan irratti fayyadamuu ta'uu kan danda'an yoo ta'e walta'iinsi dinagdee saffisaa hamma daldalaa dabaluudhaa fi badhaadhina waliin guddisuus danda'a. Buufata doonii Tarsiimoo Barbaraam karaa jalqabaam Itoophiyaan oomishaalee karra addunyaatti galchuu fi erguuf tajaajilan qophii ta'us ibsameeti jira. Buufata doonii biroom waliin wal bira qabameeti yoo ilaalamu meeshaaleen Itoophiyaa geejjibuuf danda'an saffisaa fi bu'a qabeessa ta'an kan kennu yoo ta'u, kunis dabaree isaatiin yeroo fi maallaqa dooniif barbaachisus hir'isuuti mala. Akka qaama misoomaa itti fufiinsa koriidarii Barbaraa jedhutti daandiiwwan buufata doonii Barbaraam irraa kaasee hanga daangaa Itoophiyaatti babal'isuun carraa daldalaa babal'isuuf hojjetamaas jira. Gama biraatiin buufata doonii Barbaraam al-ergitoota Itoophiyaa bakka ergim isaanii adda adda gochuuf karaa filannoo isaa kennuuti mala. Kunis gabaa addunyaa argachuuf carraa kan kennu yoo ta'u, oomisha Itoophiyaa bittoota idil addunyaa ga'umsaan akka qaqqabsiisu taasisuuti mala. Yeroos guddinni alergii Itoophiyaa gumaachuu fi harkattummaa daandii geejjibaa tokkicha hir'isuu kan danda'u. Guddinni buufata doonii Barbaraam sagantaalee ida'amuu naannawaa dandeettii naannicha daldalaa irratti qabuu fi investimentii akkasumas immoo tumsa dinagdee wal fayyaduu irratti bobba'uun fooyyessuudhaa fi barbaadan waliin wal simuuti mala. Bu'uuraaleen misoomaa buufata doonii Barbaraa irratti investimentii taasisuu fi kanneen akka terminaalota kontiraatota babal'isuun dandeettii qabannaa fooyyessuu fi mijaa'ina loojistikii guddisuun ga'umsa buufata doonii guddisee hedduumina daldalaa guddachaa jiru keessummeessuun akka danda'us taasisa. Kunis dabaree isaatiin daldaltoota Itoophiyaa fayyadamoo ta'uun hojii haala salphaa fi walxaxaa ta'e mirkaneessuuti mala. Kana malees misooma zoonii dinagdee addaa naannoo buufata doonii Barbaraatti investimentii damee oomishaa fi adeemsa hojii irratti carraas banuuti mala. Investorotaan faayidaa dhaqqabummaa fi loojistikii buufata doonii kana fayyadamuu barbaadan misooma zoonii dinagdee addaa kun akka wurtuu oomishaa fi adeemsaatti hawwataa ta'uuti danda'a. Guddinni buufata doonii Barbaraam sagantaalee ida'amuu naannoo dandeettii naannichaas dabaluuti danda'a. Naannichi daldalaan investimentii fi tumsa dinagdee wal fayyaduu irratti bobba'uun fooyyessuu fi barbaadan waliinis wal simachiisuuti mala. Xumarratti ammoo babal'inni buufata doonii Barbaraa fi piroojektonni bu'uuraalee misoomaa kana wal qabatan kallattiinis ta'e al-kallattiidhaan carraa hojii uumuu fi dandeettii kan qaban yoo ta'u, kunis guddina dinagdee biyya keessaa fi naannoo biyyoota lamaanii kanaaf gumaachaa kan qabudha. Kunis haala hawaasa dinagdee irratti dhiibbaa gaarii fiduu danda'a. Keessumaa Somaalilaand, Itoophiyaa fi Baha Afrikaa keessatti faayidaa olaanaas uumuu danda'a jechuun Addis Istaandard balbalomseera. Imbaasiin Itoophiyaa Suudaan Kaartuum keessa jiru dhukaasa misaa'ilaatiin haleelame. Torbaan sadii dura imbaasiin Itoophiyaa kun xiyyaara waraana mootummaatiin haleelamuu isaatiin hojjetaan imbaasichaa tokko madaa'uunsaa ibsamee jira. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. Imbaasiin Itoophiyaa Suudaan magaalaa Kaartuum jiru har'a ganama misaa'ilaan rukutamuun dhagahame. Hojjetaan imbaasii Itoophiyaa Kaartuum jiru tokko akka himanitti imbaasichi har'a ganama meeshaa waraana guddaan haleelamuu mirkaneessan. Miidhaan lubbuu namarra gahe jiraachuu baatus qabeenya mancaasuu namoota naannichaa jiran ergine mirkaneeffanneerra jiran. Imbaasiin Itoophiyaa kun magaalaa Suudaan keessaa bakka Amaaraat jedhamee beekamutti argama. Dabalataan imbaasiin Itoophiyaa qofa osoo hin taane imbaasii Raashaa, Afrikaa Kibbaa fi tokkummaa Araboota Imireetotaa haleelamuun himanii jiru. BBC'n imbaasii biyyoota jedhaman kanneen irraa odeeffannoo hin arganne jechuun gabaasee jira. Torban sadii duras imbaasiin Itoophiyaa kun xiyyaara waraana mootummaan haleelamuun hojjetaan imbaasichaa tokko madaa'uu himan. Haleellaan kun torban sadii dura kan dhaqqabe ta'us mootummaan Itoophiyaa ta'ee Suudaan ibsa kennan hin qaban. Haleellaa kanaan hojjettoota imbaasichaa eegumsarra turan keessaa namni tokko madaa'uun yaalamaa jiraachuu hojjettoonni imbaasichaa himaniiti jiru. Lubbuu namaarra miidhaan gahee homaa jiraachuu
jiraachuu baatus foddaan baasichaa dabalatee qabeenya achi keessa ture mancaa'uu himaniiti jiru. Waraanni Suudaan humna waraana dilee biyyattii fi humna dafee qaqqabaa RFS gidduutti eebila 15 bara 2023 jalqabe. Ergasii hawaasni dippiloomaatota biyyoota adda addaa magaalicha gadhiisanii bahuu beeksisanii jiru. Suudaan kaartumitti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an ambaasaadar Ibalxaal Ayimroo Alamuu dabalatee hojjettoonni imbaasicha magaalichaa bahuun gara Gaadireefitti deemuu maddeen himanii jiru. Dabalataan imbaasichi erga waraanni jalqabee as irraa deddeebiidhaan wanbadoota saamamaa fi hojjettoota eegumsarra miidhaan gahaa turuu himanii jiru jechuun BBC Afaan Oromoo wabeeffannee jirra. Jaalatamoo daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufeetti jira amma immoo gara oduu biyya alaattiin isin ceesisa. Paakistaanitti shakkamtoonni namoota dhibbaan lakkaa'aman irraa kalee baasanii gurguraa turan to'ataman. Poolisiin kaaba bahaa Paakistaan namoota 8 karaa seeraan alaa qaama namaa baasanii gurguraa turan to'achuusaa himee jira. Daraartuu Garbaa bal'ina qabdi. Poolisiin kaaba bahaa Paakistaan shakkamtoota qaama namaa saamanii daldalan 8 to'achuu beeksise. Hoogganaan gartuu kanaa Fuad Mukhtar namoota 300 ta'an irraa kalee baasuun namoota sooreyyii kaleen isaanii bakka buufamuu qabuuf bakka buuseera jechuun himatame. Namni kun kana dura yeroo 5 hidhamee kan ture ta'us yeroo 5 mirgi wabiisaa eegamee fi gadhiifameera. Aangaa'onni biyyattii adeemsa kalee namoota qaama keessaa baasuu keessaa namootni 3 du'aniiru. Hoogganaan garee badii raawwatu kanaa bulchiinsa Punjaabii fi Kashmir keessaa socho'a. Gareen kun mana ofii keessatti kalee namoota guurratanii warra maallaqa qaalii kaffalamniif achumatti mana keessatti baqaqsanii bakka akka buusantu dubbatama. Kun yeroo ta'u dhukkubsataan quba akka hin qabaanne ministeerri bulchiinsa Punjaab Mohaasin Naaqvii himaniiru. Kaleen dhukkubsattoota harka qalleeyyii kun paawundii 99 hanga 120tti akka gurguramutu himama. Naaqviin ibsa miidiyaaleef kennaniin lakkoofsi himannaa kanaa nu bira ga'ee nu rifaasiseeraa jedhani. Waldhaansi kalee bakka buusuuf waldhaansi baqaqsanii yaaluu seeraan alaa kana caalu raawwatameera. Warri kun kan mirkaneeffamanidha jedhu. Paakistaan bara 2010 irraa eegalee daldala qaama dhala namaa seeraan kan nama gaafachiisu taasifte. Shakkamtoota amma qabaman kana hidhaa barkurneewwan hedduu fi adabbii maallaqaa kaanis barsiisuu danda'u akka ta'u ibsameera. Biyyattii keessa qaala'insa jireenyaa fi miindaan xiqqaa ta'urraa kan ka'e akkasumas sababa seerii akka ta'utti hin raawwanneef namootni gurgurtaa fi daldala qaamaa keessoo namaa irratti hirmaatan dabalaa jiru. Amajji darbes bulchiinsa Punjaab keessatti ola deemaa ganna 14 badee ture kaleen isaa keessaa fudhatame laaboraatoorii keessatti argamuun booda garee shakkamtoota kana duuba jiran to'atee ture. Kabajamoo daawwattoota keenya oduun waliif TV irraa sa'aatii kanaaf isinii qabannee kana gaammaa turanii oduu isinitti himuun kan isinii wajjin turte an Asaantii Mahammadiin ture na waliin turuu keessaniif galatooma.